Ani fadun jeebarin fadu eegaan fadu sinjeen faduu barumsatti jira. Barumsa bar itti jira inni illee itti jira nuti illee itti jira namni wal mafuudheetuma barnoota wajjin dhukkee irraa kaasaan jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota keenya arraan tana piraankii dastuu Ibro irratti dalagu deema. Saahiba kiyya kana Galatoo Ahmed Jaaniin isaatu na laaluudhaan na bira dhufe. Sibiraan oolaa jeen na bira dhufe waan taateef inni kun siif dhufee jeetiin waan isin jettu walumaan laalla piraankii kaameraa dho'ise kun laal maayikii kaameraatiin illee as jirti as keessa garaabaa keessa dhokeessee jira hin agartuu jechuudha. Rabbiin waa milkeessu. Hordoftoota keenya warreettan viidiyoo tana ilaalaa jiru hundi keessanuu subscribe like share nu godhu inuma dagatina hadara. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhuftee? Taa'e asumaan taa'e. Maaliif turte dila kana guutuu asii weessi yaamne? Waan godhu jira barti qisha. Maali wanni godhan tun? Meeshaan ganda gargaareeyyeetiin. Meeshaa ganda gargaaruufi? Arraan tana haajaa jabduudhaaf si barbaanna. Haajaan jabduun tun maal miliira? Xiqqoo saahiba kiyya kanaatu beeyta lafa dheertuu yeroo hundanaan mari'achaa jira obboleettii ta'e tana akkamii namni wayii jala jira. Ani hedduu takka isii tana jaaladhee jira ittiin baafachuu sodaadhee jeexa irrallee dhufeetuma akka na bira taa'u jira. Mee xiqqoo isaa wajjin wal baraame dubbise wal baraame. Hayyee nagaa jirtu? Nagaa wallahi. Jirra as geenye jirra eenyu isiniin jaan? Dastuu Ibro naan jaa. Dastuu Ibro naan. Anis Galatoo Ahmed naan jaani walbannoota gaarii. Walbannoota gaarii. Naayis toomitii jetti faranjiini walbannoota gaarii jechuudha. Hayyee. Akkaan dhagootti haasaa gaate galee fuudha bareedduu dhagootti hin jiru waan taateef akkaan dhagootti. Ayi jechuun ati gaafa ijoollee maali gurra lafa goftee? Nuti sagalee argaafnee tufi jirra. Anis bargaasii jaaladhee tumaan yeroo dheeraadhaaf as marmaaraa ture. Yaadaa fi qalbiidhaan miillaanis garaanis mabiraan jira ture. Khalaas gaanis milkoonee arraan tanaa dhufeetiin jira tana duras dhufeetiin jira. Gamanumaan ka obboleessa kiyya saahiba kiyya laaluudhaaf asitti guyyaa lama arra wajjin dhufeetiin jira ammoo tanuma isuma cinaan ijuma isa laalu biraaniin silaalee ture gaafaan tana dira as dhufee ture asumatti bakka asirraa qabanii anis barnoota ittiin jira khalaas wajjin bultii jaarree barumsa kanaas barannaa jeetiin jira kam jettu? Lakkeen ammaan tana dhaqqabu yaa'u barachuutti jira. Anumma qaraatitti jira lakkeen dhaqqabu ammaan. An barumsatti hin jiru maali? Lakkeen faadhaan gandi hanya baradhu jeeniitii bakka mana barumsaan erganii an bakka heeruman barbaadu ammaan tana. Anis baradhu jeeniitu dabtaraa waan danaa bitanii qara'uttiin jira ammoo nama lamaan taaneetu akkasitti barumsallee laqaa. Walii wajjin tolte habar amma walii wajjin tolte an obboleessa keetii minan sodaatiin. Andi isaan fadhu an heeruman fadhu lakkeen. Laal amma dastu wanni akkasiin taatu nan sodaatiin an obboleessa keeti jettee na sodaatiin. Allakkisu sodaatiin miti an gandi hanya qareen ajjee hin heerumu lakkee heerumaan ilma dhaqqabu. Wanni kanaan taatu akkam jettame inni illee beeyta barnoota qaroo jira naaf inni wajji qaroo jirra huno gamanatti qaroo jirra kilaasii takka qaroo jirra kilaasii takka qaraana wal fuutaniitillee barnoota yoo xumurtan baay'ee takka bareedaadha jechuudha akkuma amma Abdulmaan Huseenii fi jaartiin isaa wajjin qaraa jiran kana Abdulmaan Huseenii fi jaartiin isaa bara amma yuunivarsiitii wajjumaan qaraanii wajjumaan eebbifaman jechuudha hin gadda hayyeemee wanni kana nama gammachiisu wayii jira hin jiru waan taateef saniifuu gurbaa kana an akka kiyyatti sila itti heerumtee natti tola jeeti. Allakkeen ammaan tan hin barbaadu heeruma. Ani fadhu lakkeen isa kanaa maalittiin beekaume isma kanaa hin beekuume eessattiin takka harke harrumaan tana harke. Hin beeku baqaan isaa ammas heeruma fadhu amma qaabarumsattiin jira namaan qara malee allakkeen fadhu yaa. Takkumaan na qabate gaa maalumaaf na xixiqqoo garuu annamu maabara. Nama keetuu barra nama keetuu. Qabeenya illee waan qabu gaa anis barataadha dabtaraa fi qalama niin qaba. Ijee sanirraa namuu qaatiraa hanga shanii jaata kaniin qaba. Sanumaa bakka wajjumaan barallee bika guddaa geenya jeetiin khalaas yaadaa ture jechuudha. Bakka qaatiraas jira qaatiraa waan akkanaa sana siyaasa isiisa. Qaatiraan ittiin jirtu. Jaalalumaan na jiran qaatiraan sanis waan natti hin dhagamtu hanga baatii takka lumaan ta'a. Atammaan tana hayyam
Dhugaa fadu lakkin fadu. haqa feete waan taate nama akkanatti mee gurbaan kun mee isa irraa jibbite mee jalaa gubbaa laale qoma tanaas ni qaba. Bakkummaan isa irraa irratti takka illee hin jirtu jechuudha. Ogguu kan laalte laalcha nama guutaa jechuudha kun gurbaan. Saniifuu bakki irraa jibbite mee eeysa. Ani faduun jeebarin fadu eegaan fadu sin jeen faduun barumsatti jira. Barumsa bar itti jira inni illee itti jira nuti illee itti jira namni wal mafuudheetuma barnoota wajjin dhukkee irraa kaasaan jiru shaashaa godhaan jiru. Lakki namni wal fuudhee qaroon jiru. Ana ammaan tana hin fadu ammaan tana ka'eeti dalagaatiin deemaa immoo wayiin ganta gargaaru jira. Ka'eetiin ammaan tana wayiin godhu jira dhaqqabee kennamni heeruma. Ni gargaarta bar gargaaruu sin dinne bar fakkeenya amma haa wajjin haasemeeti. Lakki duba maali wajjaasa. Maqaan keenya itti ibsa? Hai galatoodhaan dhageenya malee. Bar maqaan galatoodha. Galatoo Ahmad Jaaniin saahiba boonsaa. Maqaa Oromootiin qabaamuun beektu dhageenyaati. Galatoo Ahmad saahiba boonsaati. Saniifuu ati amma isa sirriitti jaalachuudha qabda. Ana amma hin fadu gammaan tana ka'eetiin deeman adiisame. Deemuuf osoo hin taane gurbaa kana yaa'os hin dabrin. Oromoon akkam jette Khadiir laman deebuu jaa. Lakkin fadu dis. Khadiir kun sin dabrin yaabu. Ani saajabeetuma karaa dheeraa. Ati wayi Khadiir irree ati galatoodha. Khadiir kaati ni jiraami. Maqaa hiyyoo san ta'een rabbiin akkanumatti oofuu jiraatan. San ta'uu mala namarraa sanis malaayikaan hin jirtu. Kalaas waan akkasiiti ati maaliif maal irraa jibbite anaa qabeenya hin qabne kanamoo anaa qaaxiraa qabu kanamoo irraa jibbite moo waa'ee namummaan gunne nama. Lakki guuttee jirta. An bakka amma yeroo barbaadu jechuun hojjaa yeruma maaliif hin barbaanne? Ana maree waan mana barumsaa waan karaatti jiruufu amma bakka ganti hanyallee nama qaree jeeti bakka qarootti hin jiraami. Sanyecha bakka amma tananga ganti hanyinaa yoomutti ganti si fayya hanganni si hayyamutti osoo hin taane ganti keessan jechuun anumaa bara. Ganti keenyaan kana hayyamu jette ganti keessan sun ana waan taateef si hayyamnee jirraa heerumu. Lakki dhiisisa kanan faduu. Maali? Mee maalte? Hin faduu lakki hin fadu hamma. Maalte? Mee maalte? Hin fadu reessa kana. Isa mee bootaan irraa jibbite ban namni kun ogguu kan laale takka gurraachoomini isaa takka fokkina isaa takka hojii maallaqaa fi kana hin qabu namni sallaalee jibbaa beekta. Nama rabbi jechuun akka shari'aa islaamaatti illee nama tokko yoo inni amantii islaamaa qabaate itti heerumuun baay'ee takka barbaachisa haalaa fi amala qabaannaan qabeenyaa fi kana keessatti hin laalamuu jechuudha akka shari'aa teenyatti. Kun miskiina kun maali kun tujjaara yaani addaa waliin laalu miskiina illee ni heeruman. Tujjaara illee yoo carraan si godhe ni heerumta. Saniifuu qaamni inni as jira waan taateef nuti gandi keessan si hayyamnee jirra. Lakki dhiise ani fadu ani isa kana takkaatillee hin jaalanne hin fadu bakka ani isa kana. Eessarraa jibbitime? Bakka hin fadu gaan ammoo kan kabiraatiin qabaan fadu isa kana bakka. Boo janaa jaalachiisa hamaan ta'a. Jechuun kabiraa kana laadde qabdi jiraate namaa inni sanis. Lakki kana ammoo armoo lagarreemi bakka ansin fadu. Yeroo dheeraa hojii turte san barbaadde. Lakki arrumaanuu anuu kanneen guyyuma tokkoon sirraa qabame atis dirqama na jaalachuu qabda. Lakki dhiisin fada. Dirqama onnee ta'e ulaa isii narraa banuu qabdaan siin jaafaanis maali namni wajji tureef haala wajji turee waliin fuudhu jechuun anis si jaaladheetiin jira sanumaafuu akkanatti heerumtuun si barbaade. Lakki dhiisanii danda'a. Heerumii heerum. Na fuudhii jeega amma. Ammaan tana natti na jaminaadhaan raraaba amma ka'eetiin deema bakka. Barnuti dalagaa ni qabna. Anis itti yaadeet maan dhufe malee. Bakka adii gaa hin danda'e yaasin jee hin danda'u. Hayyee akkana itti gaa obboleettiin ta'e saayiba kiyya qaalii kunoo akkam goonaree. Garaa irraa murattee duuba. Angaraa maaliif muradharee garaa kiyya hunoo laal akkana seentee isin na keessa deemti. Isin ulaan irraa banuu didde maal tura malaan sin jagaanis. Duuba sin mararu mucattiin kun. Nama mararu Ati akkatti namni nama janaajanee nama jaalachisu illee hin beektu waa xiqqallee waa tokko namaa jejjette. Maal jira. Allakkeen akka fadhe ijoolleen fadu see. Hin fadu. Ajaa'iba. Akkam goona duuba.
way maalumaaf na jiddimee miyyummaan tan Bakka asin faroo maanta na turaane hin deema. hin deemine taa'e hin deemine Lakki inni deema adii sana maanta na taa'u wayin godhu jira. maal godhu jirti Wayin godhu jira maatiidhaan waa gargaaru jira. maatii waa anumaa miree maatiin waa gargaarti asuma Lakki. taa maaliif jirjirtee kana ceete Lakki ammaan tana disee hin deema. ayyee nuti dhugaa isin baannu waan ati jechuu deemtu silaalu yaana firaankii dhalaa kunolaa kaameraa firaankii maal kennu Allahu biraankiidha. firaankii sirriitti dhalaa kunoo kaameraa dhokeessinee jira tiraasii jalatti Yaabon samaan maaf akkana nu goota yaabon. akkamsi godhu An dhugaana fakkaatee tumaan bar jiru takka hin qabu yaabon. garuu keessaan ayyamtee jirta malee Hin ayyamne. Hin ayyamne dhugaa. Ati amma maa akka nu gootame. Maalli sana akkam akkana. jettaa Elleen maalin si dida? Elleen biraankiidha. Maa akkana nu gootan isin? biraankii firaankii jiika biraankii miti Boonu irraa osaamee biraankii maalii miti biraankii sana. ayyee gaa hordofte kan egaa firaankiin keenya hanga tokkollee guutillee nu milkaa'u baate hanga tokko nu milkaa'e jennee abdanna xiqqishoo laa xiqqishoo xiqqoo nu milkaa'e jira akka nuti feenu san hin taane si loltee utaatiin fedhu jettee akkasiin nu darbuu san nuti duraan irraa akka nuti feenu san nu hin taane jechuu garuu firaankiin hanga xiqqollee taatu mee si jaaderri nu kanna.